Ridimaan kush jechuun beest yuutuubariidha. Salfarii jaambi goonee daa'imman akka inni hirkatu godhuu qabnaan isiniin jaa. Hashama harka funee kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo kan yuutuubii Hayyuu Vaayin ammallee yuutuuboota biraa dabalatee akka nagaa fi fayyaa qabdan abdii guddaadhaan isinirraa qaba. Guyyaa irraa kana wanta ajaa'iba ta'e tokkotu na fide jechuudha. Wanta ajaa'iba natti tokkoon keessan namoonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan sheer akka gootaniin isin jalqaba. Namoonni yuutuubaroonni Oromootii fi kan nama biraalleen hundi keessaniitu namni Ridimaan Kush Ganga yookaan Ridimaan Kush hin beekne hin jirtan. Hundi keessanuu ni beektan. Ridimaan Kush kun afaan Oromootiin kan diraamaa hojjetuu fi wantoota adda addaa kan hojjetudha. Inni kun hanga ammaa salfarii hin fuune. Maaliif ta'e kun? Kunis tokko qabadhu. Ridimaan Kush jechuun beest yuutuubariidha. Anaa ja'an. Ridimaan Kush namoota aartii teenya guddisan keessaa isa tokko, isa sadarkaa tokkoffaa irratti argamu jechuudha. Hanga ammaa sabskiraayibsaa miiliyoona hin guunne, sabskiraayibsaa 100,000 hin guunne ajaa'iba natti. Ridimaan mee waa takkaan isin hima. Ridimaan Kush kun yuutuubara jalqabaati. Ridimaan Kush eega yuutuubara kana banee fi hanga ammaa amata 3 yuutuubara isaa irratti jalqaba viidiyoon inni gallakkise Afrikaa Muusik kan jiru jalqaba gallakkise. Ichi beezidduun waggaa 3 guutu. Waggaa 3 kanatti viidiyoo 242 yookaan 40 takka gallakkise. Hanga ammaa sabskiraayibara waan emmi akkamitti hin guunne kan na ajaa'ibsiisu jechuudha. Mee waa takkaan isin hima waan isin ajaa'ibsiisu. Isin hojii habashaa laaluu malee waa takka faayidaa hin qabdan. Gonguma. Keenya eenyuuf dhiibtan? Afaan Amaaraa afaan federaalaa kan ta'e jechuudha. Afaan keenyaa maaliif hin taane? Afaan saba guddaa nuti zalaalam bakka hundatti hin cunqurfamu. Kaniin isin hin jiru. Aartii teenya nama guddisu, afaan keenya nama guddisu, aadaa keenya nama guddisu bira dhaabbannee jajjabeessinee hamilee goonee hanga dhumaatti wajjin jiraachuu qabnaan isiniin jedha. Ridimaan Kush kun waan ajaa'iba isinitti ta'u Jarman keessa jiraatee jechuun viidiyoo dalagee waa hedduu dalagee kan nuun gahaa jiru isa ajaa'iba waan namatti ta'a. Biyya ambaa keessa taa'ee aartii teenyaaf halkanii guyyaa akkanatti laffa'ee kan jirudha. Ridimaan Kush maallaqa yuutuubiirraa dalagamu kan eeggatu isinitti hin fakkaatin yoo hinaaffaa han qabdan taates. Ridimaan Kush maallaqa yuutuub gonguma hin eeggatu. Isaa fi oobseenis hojii mataa isaanii kan if danda'e kan mataa isaanii qabanii if danda'anii warra jiranidha. Nama achi keessa taa'ee aadaa fi afaan keenya guddisu waggaa 3 guutuu nama hojjete salfarii hin arkanne, salfarii xiqqaa hin arkanne kan sabskiraayibii 100 takkaa hin arkanne jechuun qaanyii. Habashaan amma isin jejji dhugaan isin hin jedha. Wanta habashaa laalaa ooluun waa takka faayidaa hin qabu. Keenyaas eenyuun nuuf laalaa hubachuudha. Kaniin isin hin juumee waa takkaan isin hima. Saahiba isaa tokkotu jira. Saahibni isaa san isa wajjin osoo hojjetu ka'eetii yuutuubii afaan Amaariffaatiin viidiyoo dalagu banadhaa jee isaan wal mari'ate. Hayyee banadhuu si biraan dhaabbadhaa jeeti Ridimaan Kush bansiise jechuudha. Erga banee jechuudha inni kun waggaa tokko osoo hin gahin baatii 6 keessatti waggaa tokko osoo hin gahin jechuudha sabskiraayibara 100 takka guutee jechuudha 100 takka. Warri ilaaleef isinuma hin duune ni jirtan. Warri akkasitti sallaalee sabskiraayib godheefsan dhuftanii maa isaafoo hin goone. 100 takka sabskiraayib guutee ergasii
salfarii fudhate mucaan san ergi salfarii fudhate hedduu takka qaanfatee guyyaa hanqana keessatti harkatee fudhachuu mana kaa'achuu qaanfatee jechuudha gara ridimaan kushii fidee sapiraayizii godhe jechuudha. Awwanti kun naaf malee siin malee waggaa meeqa laffaatee hin harkanne je'ee ajaa'ibatti taatee jechuudha. Isaaf kanneef salfarii namni namaa kannu hin jiru. Yuutuubarii feete kan namaa kannu hin jiru gonkuun. Kanaaf nutoo akkamitti isa kana sabskraayibarii kuma dhibba takka dilaa hamma hin guunneef jechuun wanta qaanii namaaf hin tolle nuuf hin tolleedha. Kuma dhibba takka san irra utaalchifnee jaambi goonee gara waan emmitti miliyoona takkaatti yookaan biliyoona takkaatti oofuu qabna ridimaan kush jechuudha. Kun maaliif ta'a hedduu takka na ajaa'ibsiisa. An akka mataa kiyyaatti imeelii 16 banee viidiyoo san arkee jechuudha. Imeelii 16 banee 16niin sabskraayibii godheetiif hin jira. Hanqa dandeettii tiyyaatti. Isinis akkanatti godhuu qabdaniin je'ee dhaamsa tokko isin bira kaadha. Akkanatti godhuufii qabdan. Imeelii banattanii jechuudha. Ridimaan kush guyyaa irraa kanarraa kaasee hamma dhumaa wajji jiraannee biliyoona takka guunnee daa'imman akka inni sixoota fudhatu yuutuubiirraa argachuu qaba. Salfarii bira kutee daa'imman akka fudhatu. Salfarii jaambi goonee daa'imman akka inni argatu godhuu qabnaan isiniin jaa ridimaan kush nama obsa qabuudha. Nama jaallatamaadha. Bira dhaabbadhaadhaan isiniin jaa hanga ammaa obsa qabaatee nu wajjin turee nu bashannansiisuudhaatiif hedduu haa galatamu. Nama garii silaa taate abdii mureen isiniin jaa namni daa'imman salfarii san isa badhaases asumaan haa galatamu galateeffachuun barbaada. Nama afaan keenya aartii teenya aadaa teenya guddisuu hundaa'u akka bira dhaabbannuun isiniif dhaama jechuudha. Waa'ee hojii Habashaa dhiisaa. Waa'ee kanarratti filmii afaan Oromoo babbareedduu takkaan isiniif hojjechaa jira. Hamma filmii saniitiin walitti deemnutti obsaan nu eeggadhaadhaan isin jee filmii san xumuruudhaaf jechuu jirra. Filmii saniin walitti deemne waa'ee kanarratti jechuudha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deemnutti isin jaalladha isin kabaja. Baay baay.